Dareeko isirraa akkan siif jalqabu hin beeku. Yeroon xalayaa kana si barreessu harki kiyya roommaa qaamni kiyya hedduu kirkirfataati. Ijji kiyya diimatee imimmaan yeroo dhangalaasu waa'ee kee yaaduudhaani. Yaadatta waliin jireenya ho'ifannee mana keenya osoo jiraataa jirru ati yaada tokko fidde. Osoon gara biyya ormaa yookaan gara hambaa deemee yoo biyya alaa dhaqeetan mana ijaarrannee jireenya keenya fooyyeffanna jetnaan. Sangaa hoolotaa fi re'een qabu hunda gurgureetan gara biyya hambaa yookiin biyya alaa akkati deemtu taasise. Sanaa booda sangaan dur qe'eettiin qotadhu kan namaatiin kadhadhee qotadha. Busaayin dur mana ittiin gammadi jireenya koo fooyyeffadhu. Jireenyi kiyya amma haala hin taane natti golgolaa'ee guyyaa natti dukkanoofte. Ergeefti gaafa deemturraa kaasee an boqonnaa hin arganne. Hadda bor deemtee jireenya mana keessaa na deeggarte jedhus ati garuu bilbila na jalaa kaaftee kolfaaf gammachuu akka nama qabu sagalee kina dhageessifta. Kolfaaf gammachuun keetti gammadus maaliif immoo jiru mana keessaa osoo beektu daa'ima waliin qabnu tokko kan waggaa lamaa osoo agartu maaliif jireenyaan akka numiitu garuu na dhiba. Anis osoo abdii hin kutin gaafiin kun sammuu keessa na deebi'a osuma akkasiin walii bilbilaa jirru waggaa tokko turte. Waggaa tokkoon booda immoo bilbilli kee na jalaa cufame. Dareeko bilbila kee maaliif akka cufate amanuun dadhabe. Tarii iddoo hojjetaartuu wal dhabdee laata moo niitoorkii biyya sanaa didee bilbila siitu immoo hojjechuu didee laata jedhee shakkii hedduun sammuu keessa na dhangalaa. Fayyaa keetiifan halkaniif guyyaa yaadda maal na duraa taatee laata jaalallee koo jedheetan dheebodha. Ati garuu bilbila biraatiin illee dawwaltee jira sagalee kee nan dhageessiftu. Osoo akkas jedhu waggaa lama guunnaan bilbilli kee gonkumaa hin hojjetu. Anis baay'ee yaadde. Bakki hin dhaqin hin jiru garuu foolii kee dhaga'uu hin dandeenye. Ay onnee dhiiraa gowwaadha. Dhugaan hin qallatti malee hin cittuu akkuma jedhamu garuu guyyaa tokko ati nama biraa jaallattee waliin akka lafa bitatte akkasumas mana magaalaarraa bitataa jirtan gaafan dhaga'u dhugaa dubbachuuf iddoon jirurraan kufe. Jireenya kiyya hiyyummaa kiyya baadheetan bor caalaan durba jedhee yeroon si ergu sana waadaa ati naa galteetee yeroo cabsitu animmoo simata dhukkubbii yaaddoo cimaan na fudhatte. Mucaa koo tokkittii waliin qabnu hammadheetan hiyyummaa kootiin dukkana keessa ciisa. Dukkana keessa taa'illee garuu jaalala waliin dabarsine mana dukkana keessa teenye yeroo waliin xabannee waliin kolfinne akaawii fi buna waliin dhaabbanne dhunnu sana niyyi yaadaan arga. Hojiitiin hojjette hundatti onneen koo cabusi waan waliin dabarsine hunda irraanfadhu. Caalaatti immoo kan sammuu koo na cabse imimmaan irra dhangalaasu daa'ima waggaa lama qabnu halkaniif guyyaa yeroon isin gaafatu onneen koo ni dho'a. Bakka lamatti basaqna jedha. Harmeen koo haati koo eessa jirti naa fidi. Yeroo mucaan naan jedhu eessa abbaa kootiin fida. Ati hiyyummaa fi dhabiinsa kootiin na jibbite dhirsa kan biraa waliin magaalaatti galuudhaaf mana bitatteette jedhan. Kana yoo mucaa keenyatti maal barata mucaan gaafii hin deebii hin qabneen ammas na waadaa jira. Namoonni hedduun waa'ee keenyatti maniiru akkati kana hunda nagantee namaa waliin jireenya dhaabbachuudhaan yaada artu. Namni immoo ni sobaa laata jedhee maatii kee yoo gaafadhu nuuf ni bilbilti jedhu. Jireenya mana keessaa isaan deeggaraa akka jirtu qubana qabachiisaniiru. Anatti garuu duddaa akka galtee sanaa booda kanan kutadhe. Anaaf illee hin yaadin arrabbiin qaba. Waaqa koo waanan qabuuf mucaa kee daa'ima waggaa lamaa sana akkam gootaree. Halkaniif guyyaa gaafii keetiin na rakkisa. Maaliif mucaa kana gidduu keenyatti waadda? Yoo ana dhiiftallee mucaa kanaan jira jedhee bilbiliitii of agarsiisii waliin haasa'i. Dareeko an hiyyummaatti galee biyya ormaatti si ergeera gumaa ku baafachuu qaba siin jedhuwan. An gumaa kiyya waaqayyoo yookaan rabbiin tokkicharraa barbaada. Maaliifuu mucaa halkaniif guyyaa gaafii keetiin na rakkisuuf maaloo jira na jedheen. Ana jaalallee kee Abdallaadha. Daraartuu abbaa biyyaa magaalaa Aggaaroorraa yeroo ammaa Dubaa'ii jirtuuf. Hordoftoota Isaafan Tiyoob seenaa kanarraa waan hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Isinis seenaa wal fakkaataa yoo qabaattan seenaa xalayaadhaan osoo na barreeffamee gaariidha jettan lakkoofsa bilbilaa koomentirra isinii keenya bilbilaati gatii muraasaan xalayaan isiniif barreeffamuu ni danda'a. Isaafan Tiyoob.